كون تلفزيون OBS في channel كوكيت شوين خمسين دادو قبي أيانا مسكلا قبي بشننات وردفتو دا أمانتا كريستانا وندانو وربي غيسا في بي على تيسمي قبي دنيا وردفا جرتن وندانو بقى موتي أيانا مسكلا إسنينجي قبين دنيا تمسكلا تن تلفزيون OBS الرئيسني دبرتو خنو كيس مونغي هذا دفاني حالا خنا وني أيانا وندي قبائي إسني دي هذا جرا كيس مونغي بقنا كان دفتن أيه بقنا كان دفتن سلله أكمل مسكلا مسكلي باي غارد أكمل باي غارد مسكلي نور إيجا غويا مسكلا دي أكمل نيجلمه سربنا أيه قالوا سرباني قال تولي أيه Iyole beradaka raya boleko iyole ndabarte iyole nganda gobaniti iyole ya goftana dida iyole amma boaniti iyole ya biftu ilita iyole oso chalalagtu iyole ya giftina dida iyole oso namarartu iyole beradaka raya boleko radaka raya boleko هيجا هنو قبين تيجي تم مسكرة تلفزيون OBS نسني دبرتو ساركب نجرة جمانومان قبيدن سبونسر خنوتي والديون أكسيون فيا وليف بيس هذا كنيتي ولد ديبنا تروتي غاري kabajamtoota abbootii aksoonaa waldaa aksoona fayyaa waliif fi sabaaf sablammoota biyya kana keessa jirtan bagaa mootii ayyaana masqalaatiin isiniin ga'e jechuun barbaada. Egaa dukkana keessaa gara ifaatti dabarreerraa barri kun bara ifa, bara milkii, bara gammachuu, bara badhaadhinaa, bara hojjenneetti milkoofnu nuuf haa ta'u hunduma keenyaaf haa ta'u jechuun barbaada. Ayyaana masqalaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa waldaan aksoona fayyaa waliif dameesaa Finfinneerraa gara magaalota garagaraatti babal'ifachaa jira. Magaalaa Hararratti hojii guddaa hojjenneerra. Yeroo itti aanutti bara dhufu kana keessa gara magaalaa Baalee, gara magaalaa Jimmaa, gara magaalaa naqamtiitti deemuu ni barbaanna. Finfinnee keessatti lafa hospitaalaaf ijaarru fudhannee irratti hospitaala ni ijaarra. Kanaaf dhaabbanni keenya guddachaa waan jiruuf ammas abbootiin aksiyoonaa kanaan dura aksiyoona qabdan aksiyoona keessan akka ol guddifattan akkasumas immoo warri aksiyoona kana hin binne aksiyoona kana bituudhaan abbaa qabeenya dhaabbata kana akka taatan ergaa kusanii dabarsuun barbaada. Barri kun bara milkii nuuf haa ta'u ayyaana gaarii. هيجا هردفتو دخينيا قبين أيانا مسكلا خنوغا على وخنا نيجل لجرة ديبنا دفنا جرة قسمون خينيا أما تصفين أرتيست تصفين مي دابو نمرمي Ayyeka daabboo mura erga jettanii Oromoon eebbani kan daabboo muratu tolle daabboo miti immoo akkasuma horiillee yoo qallatu yoo wal eebbisu yoo malkaabuu yoo tulluutti bahu eebbani ka jalqabu erga naa kennitanii nan eebbisaatii eebba qabbaa tulluu ta'a mul'adhaa coqorsa ta'a lo'a Oromoo ta'a baay'adhaa kasin dubbattan hundi fudhatama haa argatu bakka isin deemtanitti milkii tolaa adda qeerransa argadhaa leenca ta'a akka abbaa keessanii mo'a ayyeesinis OBS Kookit Show keessummaa kabajaa gootanii asirratti na waamuu keessaniif galatooma isiniin jedha. Galatoomi jennuutis. Ayyee. Gara daabboo murutti. Iyoolee birraa dhaga birraa yaaboleeko. 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 Iyoolee ndabaarte. Iyoolee ganda goobanii. Hayyeegaa hordoftoota sagantaa teenyaa kun akkuma gartaniin qophiin ayyaana masqalaatiin istuudiyoo OBS irraa isinii dabarsaa jirru qophiin Kookit Show akkuma itti fuftee jirti. Mee keessummoonni keenya wal barreetti gara qophii keessan mee dura maqaa kee uummataan wal barre. Ayyee ani weellisaa Tasfaayee Dajaneen jedhama. Tasfaayee Dajanee egaa artistiidha. Sirba hedduu qabda. Mee Tasfaayee warra isaati. Tasfaayee dhaloonni koo ganda Meetaarobii aanaa Shinoo magaalaa Duwwaa tokko. Mee masqalli ijoollummaa maal fakkaata? Masqalli ijoollummaa anillee baay'ee yoon taphachuu baadhe abbootirraa akkaataan itti hubadhutti masqalli akka gara shawaa kanatti baay'ee kabajama. Masqalli baay'ee kabajama. Ijoollee biratti illee ijoolleen illee goobee galgala deemanii taphatanii
ollaa isaanii jiranitti taphatanii bookkisanii baay'ee akkuma viidiyoo irratti argitu kana akkaataan viidiyoo irratti hojjedhetti akkaataa saniin kan itti hojjetamu jechuudha. Gaariidha. Mee masqalli maaltu adda godha waan ayyaanota biraatiin Oromoo biratti? Masqala mootii ayyaanaa jedhameeti kan waamamu abbootii birattis. Masqalli mootii ayyaanaa jedhamee kan waamamuuf waggaadhaan kan deebi'u. Waggaadhaan yeroo deebi'u kanatti illee abaaboon illee lafaa dhoo'eet, horiin illee marga kadheedu dhoqqeen illee xiqqoo ishii qooreet birraatti baanee birraatti sirla ba'amuufu abaaboon illee haala adda ta'een dhoo'eeti kan argamu. Masqalli mootii ayyaanaa jedhamee adda ta'ee kan waamamu kanarratti. Gaarii mee ijoollummaatti abbootii irraa kadhagaa turte akkaataa gaafa masqalaa ittiin sirbisan takkanaa jiitii walitti deebinee. Akkaataan abbootiin ittiin taphatan weelluu kana aanan sirbes isaanumarraa kan fuudhe. Sirba kee guutuutti itti deebinee. Kan sirbes isaanumarraa hin fuudhee akkaataadhuma sanis hin jechuu barbaade. Iyyoolee birraa dhaka birraa yabbolee koo iyyooleen dabaarte ganda goobaniitti iya gooftaan adiidda amma boo'aniitti iya biiftuu illiidha osoo calalaaqxu iya giiftiin adiidda osoo nama raartu iyyoolee birraa dhaka birraa yabbolee koo iyyoolee birraa dhaka birraa yabbolee koo Oya birra noda farda binna ya gota oya birra noda farda binna ya gota akkaataa kanaan kan isaan itti sirbamu akkaataa sirban jechuudha. Gaarii dhamee gara keetiin deebi'aa atis mee uummata wal bare. Ayyee ani weellisaa Abdii Qabbaneessaa jedhama. Tole Abdii Qabbaneessaa warra isaati. Warra Gincii lafti dhaloota koo magaalaa Qidaamee Diimtuu jedhama. Achidha dhaloonni koo. Mee masqalli maal fakkaata ijoollummaatti? Masqalli akka gaariidha. Ayyaana masqalaa akka gaariitti eegama akka naannawaa keenyatti. Masqalli baay'ee ho'a haala gaariin qeerroon itti qophaa'ee shima lama muratee wantoota garaagaraa qopheeffatee egaa ayyaana ho'aadha. Akka sanattiin ayyaanota biraarra masqala keessa Oromoo naannoo Shawaa kanarratti akka gaarii kabajamaa. Maaliif ayyaanota biraatiin maaliin adda godha? Ayyaanni masqalaa kun akka naannoo keenyatti yeroo baay'ee booqaa birraatti ba'ama lafti qooree uummanni yeroo ayyaana masqalaa kana baay'ee gammadee gannarraa ba'ee gara ifa birraatti ba'a waan ta'eef baay'ee miira gammachuutiin ayyaana kana dabarsa. Mee maal yaadatti ijoollummaatti sirboota aadaa kan masqalaa keessaa kam yaadatta? Masqalaa kana yeroo anilleen baay'ee gas deemee osoo hin taane waanuma beekuraa ollaan daa'imman yeroo deeman yeroo daa'imummaatti ani waa birraan tapha jaalataa siifan bita fardaaf gaalee waa birraa naa biti yaabbaa ko Oya birraa naa biti yaabbaa Oya birraa na yaabba farda ko Oya birraa birraan kun seesse siifan bita fardaaf gaalee jabeesse Oya birraan kun seesse siifan bita fardaaf gaalee jabeesse akka kanatti dabarsee Wal jalaa qabaa jedhan jechuudha. wal jalaa qabaa. Hayyee gaarii damee tasfaayee gara keetiin deebi'aa wallisaadha. Okay. Mee tasfaayee fi aartiin akkamiin walitti dhufan? Tasfaayee fi aartiin akkaataan isaan itti walitti dhufan waa baay'ee nama waliin godha. Ani aartii keessatti yeroo daa'ummaadhaan xiqquma ijoollummaa ta'ee namoota sirban kana nan jaalladha. Zim jedhaniituma namoota ollaadhumatti akkasumatti sirbi yeroo jiru sirba dhageenyan nin seena. Nin arga bakka sirbi jiru kaadheetuma dhaqee seena. Osuma jedhu akkasuma mana barumsa itti baradhetti biyya kiyya irratti mana barumsa itti baradhetti hawwiisoo ishii jedhamtu. Hawwiisoo san keessa seenee hawwiisoo san irratti osoo mana barumsaa keessa jiru hawwiisoodhuma saniin baradhee osoo hin deemu aartii keessa seene. Wanti sun ijoollummaan natti guddate siin jechuu barbaade gabaabumatti. Maaliin hirmaachuu turte hawwisoo keessa? Shobbisaan. Tole. Shobbisaan hirmaachuu turte. Shubbisaa si jechuudha. Shobbisas baay'ee hojjechaa ture. Shobbisaanin seene. Tole. Manni barumsaa cufiinsa yeroo godhatu shobbisa ijoollee kan walitti qabu sanuma.
ijoolleen gaafa walitti qabamanillee akka shubbisa qabaratanii walitti qabamanii gizee mana barumsaa cufaatii san warri kennallee nu duuba maatii dura bahee sirbaa jechuudha. Ollaan illee mucaan kun sirbaa ta'uu qaba akkuma jedhan akkasuma aartitti hafeesiin jechuu barbaada. Gaarii gara meeshee sirboota ammaa kilipoota meeqa qabda? Ammaaf kilipiin ani qabu kilipiin tokko bu'ee jira YouTube irraa garuu kilipii 4 qaba. Ammaaf YouTube irra kan jiran kilipii 4 jiru. Kilipii 4 hojjete. Mee sirbi kee ka duraa kami? Sirbi koo ka duraa Kookeet Shoo irratti argama. Kookeet Entertainment irratti. Maali maqaa Galaanee? Galaanee. Sirba kee ka duraa nuuf fiddee turanii yaadadha. Mee sirba sana irraa nu yaadachiisa. Ashee. Bubbeen mukaraa sira. Waliin naeera lafta deessa si duukaan galaafani sabboontitti manni keessa bubbeen mukaraa sira waliin naeera lafta deessa si duukaan galaafani sabboontitti manni keessa si duukaan galaafani sabboontitti manni keessa kanadha sirbi. Galaanee sanaaji galaanee saniin yaadachuu barbaada. Galaanee galootiya galaanee galaanee kumaansi marsaniiru ya galaanee. Awaanuma wallaalee dandeessee haduuf qorra deebuu hunda dandeessee jabaadhu kormatoo lafa barii geesse. Ittiin si yaadadha sirba kee kana. Galatooma galatooma. Galaanee kataatti ibsitti sirnatti tola. Sirba kee kaduraati. Kaduraati. Kalammaffaa. Kalammataa baay'ee tiiktookii kanarratti deddeebi'aa tiiktookii kanarratti namoonni baay'een hin fayyadamu. Eenyu akka sirbe garuu hin beekan. Si ta'uu hin beekamu. Sidhaana ta'uu hin beekan. Awudiyoodha. Audio miti kilipii qaba minnoo shoo irratti argama eenyu akka sirba hin beekan garuu paartii tokkodha kan isaan akka malee itti deddeebi'anii jaallatan. Sokkachi Nandaaqaa mucaa warra kanaa namatti caaqaa paartii kana baay'ee jaallatan. Mimeen asii qabu ni beeku kanarraa. Ayyee. Tole 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 tole. Tole 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 jette silaana lallabaa akka qilleensi sagaleen fudhannetti akka qilleensi sagaleen fudhannetti jette ofii mana rafta isa moo ala raffista akka bineensisa malee sina jalaan fudhannetti akka bineensisa malee sina jalaan fudhannetti jette. Sokkachi Nandaaqaa mucaa warra kanaa namatti caaqaa gabbuteedha. Sirba lammaffaadha. Ayyee sadaffaadha. Sirba sadaffaa Gold Entertainment irratti argama. Shoolee shooleerra shoolee wayyuuree ya shoolee olmarraa qomoo wayyuuree shoolee shooleerra shoolee wayyuuree ya shoolee. Ormarraa qomoo wayyuuree shoolee ganda baamaa ganaasaa ya shoolee dhaabbatanii muuruu geeshee shoolee inni akka kaanii safeeraa qomoo koo jalatanii buulu seete. Sirba sadaffaadha. Sirboota kana hunda Finfinnee keessatti hojjette moo? Finfinnee keessa hojjedhe maatiinis kan jiran naannawaa Buraayyuu jiraatu dhaloonni meettayyuu haa ta'u malee. Buraayyuu jiraatu. Gaarii gara sirba kee afuraffaa kaa'amanu afeertu. Sirba masqalaati. Sirba masqalaati. Sirba masqalaa kana mee seenaa isaa eenyu sii barreessa akkamii qopheessite nu himiti guutuu isaa istuudiyoo irraa si afeerra. Sirba masqalaa kana akkuma siin jedhe jalqaba akkuma kaasne akkuma irraa deebinee sirbinetti sirbi masqalaa kun kan uummataati. Uummatadha kan fayyadamu. Akka naannoo keenyattis haa ta'u akka shawaa kanatti sirbi kun sirba uummataati uummatatu fayyadama. Wantoonni inni itti dabalee waa baay'een hin jiru keessaa daayirekti kanuma uummataati siin jechuu barbaade. Aadaa uummataa san sirbee fideetuma walaleesse malee wanti itti dabalee hin jiru jechuu barbaade. Ayyee gaarii dhimmi sirba kana istuudiyoo irraa si afeerra nu sirbime. Ayyee. Ijoollee birraa dhaka birraa yaabbolee koo ijoollee birraa dhaka birraa yaabbolee koo ijoolleen dabaarte ganda goobaniitti yabiiftuu illiitta osoo jalalaaktu yagiiftii nadiidda osoo nama raartu ijoollee birraa dhaka birraa yaabbolee koo birraa dhaka birraa yaabbolee koo
Hoya birra noda farda binna ya gota. Hoya birra noda Farda binna ya gota. Hoya birra guyum gafarra. Hoya Birra guyya gafatiki. Hoya birra Raaceen keessa dhabe. Hoya birra Raacee ilma hundeessa. Birra guyyaa gaafaarra. Birra daadhiin keessa dhabe. Birra daadhii ilma galaan. Birra guyyaa gaafaarra. Birra laggeen keessa dhabe. Birra laggee ilma wagii. Birra nooda farda binnaa gootaadha. Kanadha. Hedduu namatti dhagaa Hundaa. kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin teenya tan bashannanaa tan istuudiyoo OBS tan magaalaa Finfinneerraa qophiin ayyaana masqalaa tan isinii darbaa jirtu gaa akkuma itti fuftu jira. Sirba tasfaa'ee kan masqala jiru kana isin afeerreetii deebinee dhufna turtii gaarii. Yole birradaga ra ya boleko. 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 Yole ndabarte. Yole ganda gobanite. Yole ya goftana rida. Yole amma bonite. Yole ya biftu ilita. Yole wazo jalalatu. Yole ya giftina rida. Yole wazo namarartu. Yole birradaga ra ya boleko. Iraftaga ra ya boleko. Iraftaga ra ya boleko. Hoya birra noda farda binna ya gota. Hoya birra noda farda binna ya gota. Hoya birra mariye farda binna ya hiriye. Hoya birra mariye farda binna ya hiriye. Uyunga warra. Hoya birra guyya gabatiki. Hoya birra achen keessa dhabe. Hoya birra achel maundesa. Hoya birra guyya gabarra. Hoya birra daadhiin keessa dhabe. Hoya birra daadhii ilma galaan. Hoya birra guyyaa gabarra. Hoya birra laggeen keessa dhabe. Hoya birra laggee ilma wagii. Hoya birra nooda farda binna yaa goota. Hoya birra nooda farda binna yaa goota. Hayyeegaa hordoftoota sagantaa teenyaa qophiin bashannanaa tan guyyaa masqalaa isinii darbaa jirtu qaatana fakkaatti sirba tasfaa'ee kan masqala jirurraa deebinee jirra. Ammas ispoonsara sagantaa kanaa ta'e waliif aksiyoona fayyaa beesaa dhageeffannee walitti deebina. Kabajamtoota abbootii aksoonaa waldaa aksoona fayyaa waliif fi sabaaf sablammoota biyya kana keessa jirtan bagaa mootii ayyaana masqalaatiin isiniin ga'e jechuun barbaada. Egaa dukkana keessaa gara ifaatti dabarreerraa barri kun bara ifa, bara milkii, bara gammachuu, bara badhaadhinaa, bara hojjenneetti milkoofnu nuuf haa ta'u hunduma keenyaaf haa ta'u jechuun barbaada. Ayyaana masqalaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa waldaan aksoona fayyaa waliif dameesaa Finfinneerraa gara magaalota garagaraatti babal'ifachaa jira. Magaalaa Hararratti hojii guddaa hojjenneerra. Yeroo itti aanutti bara dhufu kana keessa gara magaalaa Baalee, gara magaalaa Jimmaa, gara magaalaa Naqamteetti deemuu ni barbaanna. Finfinnee keessatti lafa hospitaalaaf ijaarru fudhanne irratti hospitaala ni ijaarra. Kanaaf dhaabbanni keenya guddachaa waan jiruuf ammas abbootiin aksiyoonaa kanaan dura aksiyoona qabdan aksiyoona keessan akka ol guddifattan akkasumas immoo warri aksiyoona kana hin binne aksiyoona kana bituudhaan abbaa qabeenya dhaabbata kana akka taatan ergaa kusanii dabarsuun barbaada. Barri kun bara milkii nuuf haa ta'u ayyaana gaarii. Hayyee deebinee dhufnee jirregaa amma kun akka qophiin tun akka bareeddee dhiyaattu laliseen kun nu tajaajilaa jirti. Lalisee bakka ittiin si ga'e. Hayyee baga waliin nu ga'e. Akka ayyaanni masqalaa. Ayyaanni bareeda. Mee lalisee masqala ijoollummaatti akkamii kabajama biyyatti wanni argitee jira? Carraa argadhe kanatti fayyadamee hojjettoota televezyiinaa OBS hundumaan baga ayyaana birraatiin isin ga'e jedha. Akkasuma uummata Oromoo maraan baga ayyaana masqalaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Egaa ayyaanni masqalaa ayyaana mootii jedhama. Uummata Oromoo biratti akka naannoo keenyaatti ayyaana bara moofaa keessa turamee gara bara sahaaraatti yeroo ce'amu kabajamudha. Ayyaana uummata Oromoo biratti iddoo guddaa qabudha jechuudha ayyaanni masqalaa. Mee ijoollummaatti argitee hoggaa kabajinsi ijoollee taatee biyyi tokko kabajamu argitee beekta? Argee beeka'ee. Irraa yaadatta garuu? Yaadatta garuu. Mee yaadachiisi beekta waan gaafsu? Seerimoonii bal'aa qaba. Tolle. Seerimooniin suni
ayyaana masqalaa guyyaa sana dursanii daamaraa jedhanii galgala yerootti qophii garaagaraa qopheessantu jira. Muka akka laaftoo, ejersaa, muka anfaaraa kan akkas akkasii qopheessanii daamaraa jedhanii muka jidhaa kana abirrarra godhaniitu abiddatti qabsiisanii hin boba'a jechuudha. Mukumti jidhaan kun hin boba'a. Ganama isaa immoo masqala kan ittiin gubanii sana qopheeffatanii ibsaa masqalaa jedhama naannoo keenyatti. Sana qopheeffataniitu akka maatiitti baay'ina maatiin qophaa'a. Xiqqaadhaa haga guddaatti Lakkoo isaan qophaa'a. sadarkaa isaan qophaa'ee sana gaa yerootti ganamaan ka'anii qabsiisanii yeroo qabsiisanii ganama ibidda abbaatu qabsiisa dura abbaan qabsiisee fuudheetu qadabukoo jedhama. Qadabukoo sanaan hin tuqaa akkasuma sunsuma sadii sanaan hin tuqaa chiinnin geessaa namoonni akkuma umurii isaaniitti immoo akkuma sana godhanii geessanii jechuudha. Achitti ollaan hin waamamaa maatii hundi wanti goggodhamu hin jira. Boqqolloon hin waadamaa mulmulii jedhanii daabboo baala warqeen daamaran eega gubatee booda abidda keessa kaa'anii akkaataa sanaan yerootti kabajamuun arga jechuudha. Daa'imummaa gaafa. Mee guyyaa masqalaa dubartoonni gaheen isaanii ta'a addaa maali? Guyyaa sawwanni hojiin dubartoota guddoo maali? Gaheen isaanii seerimoonii sana bareechuudha. Inni tokko waan akka buqquriifa jedhamtu jira. Daabboo sanaan qopheessu akkasuma boqqolloo buna danfisu waan akkasiiti. Hayyee gara keetiin deebi. Akkami? Atis wallisaa? Agamma sirbata meeqa hojjette? Ayyee anillee reefuu hojii aartii kanatti seenee ammaaf illee yuutuub irraa sirba tokko qaba Golden Entertainment irraa. Tole. Akkasii Eessatti hojjete sirba kana? sirba kana ka hojjedhe Golden Musaakar Abdallaatu waraame seenaa istiidoo kilipii ka waraabe audio immoo kan hojjete Gajoo Xilawuni isatu hojjete. Akkasuma walaloof yeedallee mucaa hiriyaa koo Lammii Zarihuun jedhamu waliin kan hojjennedha. Akkasi. Mee sirba sana irraa nu hime? Sirbicha Daamaanu taalee garmaamee chee jedhi kaaleen jisa toleeran gufatu nyaaraan wal beektii korbeettiin itti mikaa hunda qabatu. Daamaanu taalee garmaamee chee jedhi kaaleen jisa toleeran gufatu nyaaraan wal beektii korbeettiin itti mikaa hunda qabatu. Arginee kutaan tabbanuun baasu jibbinee golgaa jireenya moofaa itti wal furuun barana yaa ijoollee kan warra toleef dutu saree qofa. Riqicha biyyaaf ta'anii kan darban isaan goota duuli saba keef duunaan seenaan si yaadata akka kanadha. Hedduu bareedaadha. Sirbi kun hanga ammaa kilipii tokkicha qabda jechuudha. Uummata irra deebi'ee akkama argatte siiqee balanii. Uummata irraa yaada bal'aa argadhe akkan jajjabaadhufillee namoonni na duukaa dhaabbatan hedduudha. Yaada gaarii argadhe uummata irraa yuutuubii gubbaa irratti irree hanga jalqaba kootti akka gaarii naaf ilaalamee jira. Dhageettillee uummata biratti godhadheera. Ammallee hojii babbareedoo ta'an qabadhee dhufeen jira. Ammallee hojii xumuree viidiyoolee dalagee karaa fuulduraa kana galakkisuuf jiru ni jira. Kanaafuu yeroo dhiyoon eegaa jettaan. Ayyee asumaan yeroo dhiyootti. Meetii qorraneettaa fi akkasii eegan. Moo akkami? Isa aaraa jechuudha. Isa haaraa irratti. Anis asumaan nan dhagaa. Moo tasmaan si jala fuudha? Tasmaan kun nama nama. Nama. Si jala haru darbu miti. Tasmaan kun nama nama. Akkami jette? Ayyee ni amana maleedha. As keessa asitti fuudhuu danda'a ree. Bakka tasfaa hin jiru sirba jechuun hin ta'u. Hin ta'u. Ayyee egaa tasfaa gara keetiin deebi'e. Maal irratti argamta? Dura maal irratti argamta? Dura galaanee barbaadaa turte. Galaaneen akkam ol goota? Galaanee hin arganne. Galaanee hin arganne. Amma yoona galaaneen weelluu kana dhugaadha dhugaan hojjedhu. Yaa nama baay'eetu dhaggeeffatee yaadan illee naa kenne.
weelluu san irratti. Weelluun sun maaliif akka sirbame eenyuuf akka sirbame galaanee hin arganne. Tole. Galaanee galooti kumaan si marsaniiru ani waanuma isaa wallaalee galaanee jajjabaadhu yaa galaanee lafa barii geessee. Galaanee san hin arganne waan ta'eef galaanee sun jabaachaa jira. Na bira ga'uudhaa jabaachaa jirti jechuudha. Anillee bira ga'uudhaa jabaachaa jira. Garuu amma yoonatti hin arganne. Sifi galaanee walitti hin dhufne. Walitti hin dhufne. Sirba hedduu ergaa guddaa qabu. Warra Federal Saayinsii qopheesse sirba. Walaloo fi yeedaloo hiriyaa kiyya tokkodha. Hiriyaa baay'ee jaalladhudha. Naman baay'ee jaalladhu obboleessa kiyyaa olidha naman jaalladhu. Hiriyaa kootu hojjete. Walumaan hojjenne. Waliin hojjetan. Ammallee hojii irra jira. Hojjennee xumurree hojii san akka gaariitti si bira fide. Jedhee yaada ka. Amma dheenyatti masqala sirba reefu gadhiisina kana gadhiistee jirta. Reefu gadhiiseera. Fuuldura maal sirraa sirba masqalaa kana hoggaa darbee hojjedhe. Barana naa mijaa'ee barana sin biraan ga'e uummata biraanis ga'e. Wanni viidiyoo isaa barana hojjedhe. Barana hojjedhe. Tole. Istiidiyoodhaa barana gadi ba'ee jechuudha. Akkasuma ammas weelluun jabaakoo jedhu hojjedhee xumuree hin jira. Jabaakoo. Weelluu hojjedhe keessa. Jabaakoo kan jedhu. Jabaan kun wulii gadhiifama. Dhiyeenya galakkifama. Dhiyeenya gadhiifti. Xiqqooma fiinxalaalitu hina. Sirboonni kee kun ergaa. Jabaakoo kana yoon irraa sii tuqe intaatu akkuma amma jette kanaafuu weelluuwwan hojjedhe keessa weelluu tokko jabaakoo kan jedhu yeroo dhiyootti biraan ga'uun barbaada uummata kana biraanis. Hayyeegaa qophiin teenyete bashannanaa ayyaana masqalaa akkuma itti fuftetti jira. Mee ayyaana masqalaatis wal qabateettis haa ta'u. Mudannoo addaa takka waan si qunname maal na yaadachiista? Ayyaana masqalaa kanarratti ayyaanni masqalaa kun bara haaratiin dhufa. Bara moofarra. Dhugaadha waan namuuteetiin qaba. Mudannoon kiyya ayyaana masqala kanarratti ijoolleen shimala bitatti. Shimala boottii uffatanii ba'u. Ganna kana. Boottii uffattee waan baatuuf caammaa naa bituu duti abbaan kiyya. Kophee naa bituu duti. Guyyaa masqalaa. Ijoollee wajjin deemee taphachuufan ture yeroo sanitti ijoollee wajjin deemee waanan masqala kana galgala deemee taphadhuufu ijoolleen uffata haaraadhaan kan isaan dhufan. Ati siin bitamu. Naa bituu dide. Abbaan kiyya jechuudha. Dhugaa rabbiitiin mudannoo addaati. Guyyaa laman boo'i minaan hin nyaanne. Akkamiin naan bitamne? Hin dhunne akkamiin naan bitamne. Obboleessi koo hangafni hin jira. Tashaalaa deeyanii fayyisaa jedhama. Obboleessa koo hangafa kooti. Isuma bichaadha kan qabullee. Isaa hin bite beeki. Obboleessa keetii bitame? Isaa bitame. Ana akkam naa bitamuu didee. Caammaan kun anaaf akkam bitamuu didee ani akkamittiin ijoollee biraa hafa. Uffanni nu hodhamee biraa. Uffanni yeroo sanitti suufii jechuun kamsheera beektaa baay'ee sokoksaa gaafa akkas qabde shakakakak jedha uffanni sun. Isaanii bitamee hodhisiifamee jira. Anaanaan bitamne. Guyyaa laman boo'e minaanis hin nyaanne hin dhunnes. Masqala siisaa wajjin hin gubne. Masqala irratti kan yaadadhaa sirba masqalaas kan sirbistu. Yaa'u ani ijoollee keessaa waan hin balleessu nin jarjara. Nin jarjara waan tokko irratti haasamumallee yeroo haasamu mana keessatti bakka faataan kennuufi maadedha. Anatu haasaa jira. Beekumsa sanatu beeka jedhama. Kanaaf si'a tapha. Faazariin kun immoo baay'ee akkuma kenna baay'ee ijoollummaa qaba waan ta'eef hin dhaga'u beeki hin dabaddaba. Tokkicha na rukunnaan lafa na buusa. Kanarratti mudannoo addaa mudannoon gani qabu masqala irratti kanadha. Dhugaa mudannoo ajabaati. Mee ta'u mudannoo masqalaanis wal qabatee haa ta'u mudannoo addaa. Ayyee egaa ka ayyaanichi masqala waan ta'eef masqaluma kanarraa suna. Ani yeroo tokko daa'ima ta'ee masqala deemnee halkan sirba sirbine. Achi sirba kana deemnee osoo sirbinuu gaafa sirbinee maallaqa walitti qabannaan. Guyyaa masqalaa. Guyyaa masqalaa. Maallaqa walitti qabannu kana warreen nu caalan umuriidhaan nu caalanii in sirbu isaan illee akkasuma deemanii. Nuyi maallaqa kana walitti qabannee deemaatii jirra sirbaa jirra gaaf kana warreen umuriin nu caala warreen guguddoon immoo maallaqa nurraa fudhachuuf nu adamsu. Achi yeroo tokko sirbineen maallaqa kana walitti qabannee socho'aa jirran gaaf kana nu eeggatan maallaqa kana nurraa fudhachuudhaaf caffeetu jira. Caffee sana keessa ciisanii kaloo marga guddaa jira. Achi keessa ciisanii nu eeggatan.
gaaf nu eeggatanu nuti sirbaa itti deemne gaafa itti deemnu warreen nu eeggatan kun nun beekne malee warruma ittiin wal beeknudha. Ijoolleedhuma itti wal beeknudha. Gaaf kana ijoolleen itti deemaa irraa warra guguddaadha waan ta'eef waanan ijoollee sanaa anadha kan maallaqa qabu jechuudha. Achi ijoolleen gaafa isaan gaaranutti kaatan maallaqa sana sirkaa fuudhu waan ta'eef dhiyeessinaan jedhan. Gaaf kanaa jedhee maallaqa sana fuudhee nama biraatti dabarsee eege nan shakke nama sana nama achi nutti kaatu sana sagalee isa shakke duraan. Gaaf kana dhaabadhee eegee ijoolleen kaatanii akka malee dheessan lagni immoo fuuldura keenya jira. Gaaf kana dhaabadhee eegee kaatee dhufee fuuldura ba'ee ulee natti lakkise. Gaafa ulee natti lakkisu ulee ofirra qolee na ta'uusaa beeke namni kun. Na ta'uusaa gaafa beeku dhaabate. Achi warra duuba jiranis hundumtuu dhaabatanii gaafa dhaabatan ijoolleen fuuldura jiran kun kaachaa jiru baay'ee lagni fuuldura jira. Gaafa kana ayyee dhaabadhaa jedhanii ijoolleen kun yeroo baay'ee wanta garaagaraa ta'u waan ta'eef ni arga yeroo baay'ee. Gaafa kana ayyee dhaabadhaa ta'u walumaan deemnee ariina jedhee nama ijoollee nu fuuldura jiran kana. Gaaf kana walumaan kaannee ijoolleen kun kaan allayyaa itti babbadanii maal jejjeranii aga kana ani keessa jiraachuun beekne aannan reeban achitti naan bisan se'u. Gaaf kana kaannee dhaabadhaa ana hanga jedhaan dhaabadhaa ana hin dheessinaa agan jedhuun mara hin dhagaan fuuldurumatti kaatu. Achi namni baay'een kukkufee maal ta'ee mudannoo akka kanaatu ture. Gaariidha mudannoo ajaa'ibaati gaa qophiin keenya gara maayyii ka'aa jirti qophiin bashannanaa tan guyyaa masqalaa hayyee tasfaayinoo eenyuun bagattiin isin ga'ettame maayyii irratti. Jalqaba irratti kookeet shoo naaffeeree OBS wajjin wal ta'ee asitti naaffeeruu isaatiif baga bacaqee gannaa baatanii booqa birratti baatanii jechuun barbaada. Itti aansuudhaan maatii koo firoottan koo hundi keessan baga ayyaana waggaa ayyaana mootii ta'ee argamu ayyaana masqalaa geessanii argamtanii siniin jedha. Itti aansuudhaan hiriyoonni koollee kan ala jirtan kan keessa jirtan hundi keessanuu baga ayyaana masqalaa geessanii booqa birratti baanee hundi keessanii siniin jedha. Warra bagattiin isin ga'ettu. Ayyee anallee jalqaba irratti kookeet shoo akkasuma OBS waliin ta'anii affeerra kana nuuf laataniif guddaa galatoomaadha. Itti aansuudhaan maatii koo akkasuma uummata Oromoo yeroo ammaa kana haala gaariif haala hin taane keessa jiran maraan baga geessanii barri 2016 kun bara itti dukkana keessaa baanee ifa agaruu nuuf haa ta'u jechuu barbaada. Hayyee galatooma gaa isinis laliseenis kun akkanatti ayyaanni akka ayyaana fakkaatu haala nu mijeessitee waan nu qopheessiteef galanni geembatin. Isinis waamicha keenya kabajanii ilaahu haga stuudiyootti nu dhufuu keessaniif galatoomaa fuuldura hojiilee keessan haaraan kan walitti deebinu ta'a. Jajjabaadhaa isiniin jecha hordoftoota sagantaa teenyaa warra hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaanuu baga ayyaana masqalaatiin isiniin ga'e jecha anis waahillan koo kan kiristaanaa warra amantaa kan hordoftan hundaanuu baga ayyaana masqalaatiin ittiin isiniin ga'e jecha akkanumatti waahillan koo hojjettoota TV OBS guutumatti baga ittiin isiniin ga'e isiniin jaa qophiin bashannanaa istuudiyoo OBS irraa kookeeshoon isinii dabraa jirtu qophiin teenya ta'arraatti fakkaatti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u qophiilee televizyiina OBS kaafan kabiraa daawwadhaa isiniin jecha hora bula. Kabajamtoota abbootii aksoonaa waldaa aksoona fayyaa waliif fi sabaaf sablammoota biyya kana keessa jirtan baga mootii ayyaana masqalaatiin isiniin ga'e jechuun barbaada. Egaa dukkana keessaa gara ifaatti dabarre irraa barri kun bara ifa bara milkii bara gammachuu bara badhaadhinaa bara hojjenneetti milkoofnu nuuf haa ta'u hunduma keenyaaf haa ta'u jechuun barbaada. Ayyaana masqalaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa waldaan aksoona fayyaa waliif dameesaa Finfinnee irraa gara magaalota garaagaraatti babal'ifachaa jira. Magaalaa Hararratti hojii guddaa hojjenne irraa yeroo itti aanutti bara dhufu kana keessa gara magaalaa Baalee, gara magaalaa Jimmaa, gara magaalaa Naqamteetti deemuu ni barbaanna. Finfinnee keessatti lafa hospitaalaaf ijaarru fudhannee irratti hospitaala ni ijaarra. Kanaaf dhaabbanni keenya guddachaa waan jiruuf ammas abbootiin aksiyoonaa kanaan dura aksiyoona qabdan aksiyoona keessan akka ol guddifattan akkasumas immoo warri aksiyoona kana hin binne aksiyoona kana bituudhaan abbaa qabeenya dhaabbata kana akka taatan ergaa kusanii dabarsuun barbaada. Barri kun bara milkii nuuf haa ta'u ayyaana gaarii.